jaartii matee bareedduu ta'e nutti dhiiftee deemuuf. Asli. Ee? Jaartii moo? Doktoriyaችን Jaartii. Waalaikum salaam. Gaafa uummanni na gargaare fala itti goonaati. Abbaa bujiraa wajji ta'aa jiraati singilii dhabiti afaan qabadhotaa gadi waalaikum salaam. Jazbaan fuutu akka dhiiraa achi deemte asumarraa booyaa oolta. Maal taa'anii jedhu badhu carraan keeti. Jaartii mee Oromoon beektaan beekamu mungkin jaarsaaf jaartii nun oofuu dandeetti yoo anallee biraa oofan ka sanii imala allaa sin jedhaa bar doktor. Wallaahi osoo amma Oromoof rabbii xiqqoodha isinuma lamaan bakka tokko oofanii natti tola. I think please ijoolleen Dubai jirtan yookiin Oman jirtan ammatti biyyi banaan jirtu ta xiqqoo humni kennallee danda'u Omaaniif Dubai natti fakkaata. Karaan banaa yoo jiraate namni fiizaa qabatamatti erguu dandeettan namni hin jiraan malee dalalli biraa nyaatee mucaa kana boochisuu hin barbaannu. Namni fiizaa namaa erguu dandeettan yeroo gabaabaa keessatti osoo wajjin irratti hin deemne fiduu dandeettan. Warri Oman ga'e nama erguu dandeettan yookiin Dubai nama erguu dandeettan please waan dallala keessanillee rabbumarra kaayadhaatiniin waanuma fiizatiif tikkeetaa san walitti qabnaa fi please mucaa kana gargaaran yabboo mucattii bareedduu tana osoo fayyaa qabu osoo humna qabu deemee haadha lagateetiin hin gargaaru. Garaa qabdi akkami ilmoo argataa jirtanii? Kolmate la korrafee bulaa konkaan. Abboo? Garaa qabdi. Wallaahi kun jaartillee garaa qabdi wallaahi mucaan kun daa'ima innu daa'imman lamaantu miira keessa galee ruuza arabaa kanan osoo dalagateen quufiin osoo waan gaariin godhatiin wal jaalate ilmaan jarru ilmaan kenna ilmaan jaraatiif moo nuti akaakayyuu ta'a nama warri asirra jiru dulloonni amma namni 2800 as jirtan kun jechuudha. Hordoftoonni kiyya hundi keessan dulloota hin beeka warra akkanaati. Baay'ee doktor Ikirtaa bakka kanatti indee akkamitti anaan hin fuutu maanaan jettare isaan kadaa'imani. Afachu abbaa mucaan gargaarsa kee rakkoo keessa jiran qoosni ibannaat rabbii jedhi. Waan taatun beeytu otilee daa'ima ganaa ol guddatu. Ennaa faamili wallaahi yeroo tokko osoma kolfan dagaf wal goruun osoma namni fayyaa qabu deemee dalagadha nama jedhu deemee haa dalagatu kama dhugaa rabbi jechuu wallaahi kama dhugaa rabbi. Anamma mucattii tanaaf malee abdiin akka rabbiitii fi akka biyyoomatii fi malee osoo kana caalallee rakkatee natti tola. Maaliif nama waggaa dheeraa arrabsaa ture amma nama osoo mubaarakii hin ta'e abdii halkan tokko mul'achi mubaarakii kanarra goree wanni naan hin jedhin hin jiru hanqiimii namatti hin qabadhu hin beeytani. Konkaan kun har'a rakkateef yaadachiisuu fi miti. Silaa amma mubaarak anamma osoo mucaan kun deeggaraa kiyya taate wallaa itti liqeeffadhee geessa. Garuu itti liqeeffachuun barbaadu yoo isin gargaartan hin gargaara. Ani hin dagadu waan mubaarak irra goree wanni naan hin jedhin hin jiru wallaahi. Suuraa kiyya galabbaxee bira taa'ee jechuusi. Haga hattuu naan jedhu ture anaa aslii nama arrabsa malee hattuu namni hin jedhin isinii galee qiimi fi miti. Seenaa waluma yaadachiisuu miti waluma yaadachiisuuf isinii galee. Ani ittillee aareen beekuu jecha kiyya sana inni jedhaa turellee rabbi isa qabini ani nama na arrabsa isaa miti kamiifuu kan beekneefuu dhiise rabbi isa haa dhiisu please wuddooche. Rabbuma jedhaatini rabbuma qoy abboo ummata fi amansiisaa jirra wareessini qoy ina anuuyyuu jechuudha karaa keessatiin osoo qimii ittiin qabatin dhufee kiyaarin rabbi jedhi mucaan kun booda mucattii bareedduu tana daalachattuu hin qabdu jala rakkattuu hin qabdu ilmoo dhiirati jaartii teessan laali oofi jedheen kiyaarillee ani kakadhee isinitti moollaa hiriyyaa kiyyaa fi miti. Haala Dubaayitu harkaa babbadee karaa harkaa badee maalii jedhan san irratti cufanii birrattiin kiyaarillee osoo hin nyaatin jidduma sanitti riski bisattu hin jirre rawannoon kun mudate malee itti yaade isa nyaatuuf miti. Osoo isa nyaatuu barbaade kiyaarillee jechuudha 150 sanillee hin deebisuufi dhugaadha jedhan amma nama abdii Dubaayi dhoofuuf jedhee yookiin Oomayi dhoofuuf jedhee dhugaa kiyaariin awwaalu. Kiyaar waa balleessuun achi barbaruun akkuma jirutti. Yaa achi barbaral achi barbaarino dhuga hiriyyaa kiyya hiriyyaa achi barbaarino kiyya dhugaa sunillee garuu mootu ka abdii kana osoo abdillee nyaatuu barbaade anaafuu nyaatu namni nama hunda nyaatu bar hattuun nama hunda hattuun anaafuu nyaatu kiyyaarsila
amma kiyaar osoo isa nyaatuu barbaade tokko fiizaa hin dalaguuf lammata tikkeetii muruuf sadaffaa 150 ta'in deebisuuf isinii galee miti kanaafi haaluma Dubaay keessaa babbade oofis ijoollee irratti samoorii cuccufaa jiran san waan sassatti wannoo jedhee hundumaafu nullee boru waan taanu hin beeynu har'aaf beeyna malee boru waan taanu hin beeynu doktor ati hattuudha ani maaltu waan natti kennee haa ta'u osoo natti kennani birrii waajibbamaa miti namatu amalee birrii natti hin kennine malee mee birrii qabdan na bira kaayadha doktor ati hattuudha naan jedhatu. Yaadi hotina biree dhufuun mijaawasi biree halkan abjuudhaan hin boraati amma deema naman siyaama. Hotuna dadi miliyoonaaf naati asiif hin dhiibama ho'i. Damiiti na deemadu na dakka biyyaa daraa yoo na dakka nagaa gaafadhu hin baana chawjeen. Guys, ciao ka rabbi nagaa waliin nu haadachaa soomaaf maakidaan inkibikaawee kenna deemuu jedha waan ta'eef amma jechuun amma yeroon kenna nagaatti jira danda'a ka. Guys, isin bira qabbantii akkamii garuu kottin guys isin bira akkamii qabbantii? Injira qabbanti. Asmoo sila bakka biraa jettu. Isaan bira isin. Kaayiroo qaruufe qabbana wayiituun argine. Oh, waan biraati. Nuti qabbanaa harkaan jiru dhugaa dubbachuudhaaf. Ani natti qabbanaa hin beeku wallaahi. Wallaahi. Hayi, eegaa. Kamisi qabbanaa gara. Injiru arbii teessaa garuu qabbanni. Hayyee nagaan turaa isin jaalanna wallaahi Oromooshi. Nuti baay'ee isin jaalanna jechuun wallaahi. Akka malee nuti toltan. Isin galee. Indeetu nu warra Awurooppaa qorri. Baradoo buusaa jira moo akkam la ilaha illallah. Qorra baasnee waliin dachaana yaa Awurooppaa biyya kaa akka saniitti nagaan nu turaati. Hayyee nagaatti isin jaalannaa hedduu isin kabajnaa kabaja guddaa isiniif qabna. Naya nu bira akkanatti foonuu nutti hin qabbanaa jettanii. Boleessa koo fuudhii anas siin jedhe maa fuudhiin isaa gaafa fuutee argita. Sitti toleera waakush maashaallah. Kullu salaam noo? Yaa.